Islaamummaan badhaadhina addunyaa fi aakhiraati. Islaamummaan amantii guutuu fi dhugaa Rabbii kan sirriiti. Rabbiin nama Islaamummaa irratti cicheef addunyaa fi aakhiraa keessatti gammachuu fi injifannoo kennuuf waadaa gale. Namni hojii gaarii hojjete muslima ta'ee dhiira yookaan dubartii dhugumatti jireenya gaarii isa jiraachifna. Suuratun Nahl. Jireenya kee keessatti maaliif Islaamummaa hin jabeessine? Ati muslima, Islaamummaa kee guddisuu fi jabeessuun eessa keessa miidha? Amantii kee irratti jabaachuu fi of boonuun ati gatii guddaa qabda jechuudha. Islaamummaa kee gadi qabdee kan biraa kamiif gammaduu dandeessa? Dhugaan sitti hima, dargaggoon Islaamummaa guddifnaan addunyaa fi aakhiratti milkaa'a. Dargaggoon muslimaa namoota gadee hordofuu dhiisee aqiidaa sirrii qabata. Seenaa nabiyyootaa, sahaabaa fi muslimoota injifannoon beekamanii irraa baradhu. Umar ibn al-Khattaab akkana jedhe, nuti ummata gadee salphatoo turre, Islaamummaatu dhufee nu jabeesse. Muslimummaan kee kabaja guddaa siif qaba. Warri kaafiraa si fakkeessuu fi si laaffisuuf haala hedduun sirratti hojjetaa jiran. Garuu Rabbiin muslimoota ni jabeessa. Yoo Islaama gargaartan Rabbiin isin gargaaree fi miila keessan gadi isin jabeessa. Suuratul Muhammad. Dargaggoon Islaamummaa jabeessuun namoota hedduu jijjiira. Dargaggoonni Oromoo, Somaalee, Arabaa fi Muslima addunyaa yoo Islaama keessatti jabaatan ummata guutuun ni jijjiiru. Seenaa Imaamu Ahmad Giraanyi yookaan Imaamu Ahmad Al-Ghaazii, Salahuddin Al-Ayyubii fi namoota Islaamummaaf cichanii yaadadhu. Isaan namoota laaffisan hin hordofne, Islaamummaa jabinaan qabatanii injifannoo gonfatan. Du'aan dhumuu fi aakhiraa yaadadhu. Qabeenya bashannanaa fi wantoonni addunyaa hunduu ni badu. Guyyaa qiyaamaa Rabbii kee dura dhaabbachuun kee dhugaadha. Kanaaf har'a Islaamummaa kee jabeeffadhu, homaatti gadi hin qabin. Injifannoon kee rakkoo keessatti jira. Dargaggoon sababa salphaan Islaamummaa dhiisee kaafira fakkaachuu hin qabu. Yoo Islaamummaa jabeessite guyyaa tokko Rabbiin inni dargaggoo haqaan dhaabbate jechisiisa. Sahaabonni nabiyyii keenyaa dargaggeessa turan yaadadhaa. Abuu Bakar dargaggeessa ture. Umar, Aliyyi, Khaalid ibn Waliid fi namoonni bebbeekamoon dargaggeessa turan. Dargaggoo cimaan Islaamatti cichee akka sahaabaa taha. Dargaggoon Islaamummaa beekuu fi guddisu nama beekamaa taha. Musliimoonni bara ammaa beekumsa Islaamaa fi injifannoo isaanii dagatanii jiran. Kanaaf dargaggoonni har'a beekumsa Islaamaa yoo jabeessan jeneraalota jihaadaa, ulamaa'ota, imaamotaa fi hoggantoota gurguddaa ta'uu danda'u. Itti fufi Islaamummaa keef dhaabbadhu. Nama Islaamummaa jabeesseen addunyaan ni jijjiirama. Ammas Islaamummaan moo'uu ni danda'a yoo dargaggoonni jabaatan. Ati mee aarsaa salphaa tokkollee hin baafne? Nabiyyoonni fi muslimoonni si duraa aarsaa kafalanii Islaamummaa jabeessan. Kanaaf har'a murtee godhadhu. Islaamummaa kee hin laaffisin, muslimummaa kee kabaji, namoota biraas jabeessi. Akka dhugaa ta'utti hojiitti jijjiire. Aan gurraacha keessan Tafakkur Afrikaati.